Abbo du'e gabbuyyanin du'e yoomichi bu'e rumjajuu beektanii allaatti jechuudha. Yoo allaatti itti buute gogaa irraa fuudhaa jedhu. Gaafa barbaade nu boosisee gaafa barbaade nu kofalchiisu kana ofirraa fonqolchinee darbachuu hin dandeenya jechuudha. Wanni argitanii hayyoota keenya hidhannis maal? Namni tokko yoo hayyuu irraa hidha hin dhaamaa jechuudha. Isaan tokkodha dhaama. Ifaan dhaamsanii jechuudha. Akka karaa deemu wallaan akka wal wallaan. Wanni akka isin hidhamtan nuu jijjiirame hin jiru irra dibaa yoo ta'e malee. Gaafa jirtu Oromoo jirtu humni kun humna biyya bilisoomsuun fakkaata. Akkanatti yoo ta'an gabrummaa isinuma ta'a. Akka ibsatuu fi sagantaan kun godhamee yaamicha isinii deeffame jechuudha. Aansonni keenya namoota tartiiba isaa eeggatee eebbamaa guddoo fi eebbaa sheekoleetiin ittiin waansa durataa yaarsoo obboleewwanis haaliqaa shiniintaansaa akkasumaan tartiibaa mana keessaa leelaan isheetti fufaa hojjufti keessamaa sitti argamuu galatoomaa siin jedhaa kallattimaan gara sagantaa beellaa seenan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dursee ummata keenya biyya kana kabajatee dhufuu keessan galata qabdan inni immoo irratti dhuftan akkuma beekamu addunyaa kana namni jiru yeroo tokko gadda yeroo takka ammoo gammachuudha. Gadda yeroo duraa nu qunname akkuma beekamu gaddi namni keenya jiru namni keenya qabu in gaddina guyyaa gammachuu akkamiillee rabbii kan galchina wanti walgeenye rabbii kan galchuu fi guyyaa gaddaa sanirraa yoo waati yaadachiise guyyaa san wanni bu'e saba keenya keessaa ilmaan keenya ilmaan Oromoo keessaa namni akkam wajjii akkam jaalatamu Haacaaluu Hundeessaa du'uu hin yaadattan sanirraa kan ta'e guyyaa itti aanu gadda osoo sanii gaddinu gadda lammaffaa hidhattoonni siyaasaa akka jiraataa akka hamsaasa warra isaan fakkaatu hunduu hidhamullee hin yaadattan achirraa ammoo kadu'e nun galu hafe argannee akka gammanne jechuudha. Gammachuu gaggeessitana kanarratti waan itti aanullee rabbi kadhachuuf walgeenye malee waan ammootu nama godhachuu dandeenyullee hin jirtu. Ammoo godhanullee wanni godhannu waliin jiraachuu wal gaafachuu wanta gaddaa walii gaddu walitti gammachuu walii gammadu akkanuma kaan rabbi keenya kadhachuudha. Kaan ammoo wal quba qabaachuu waliin jiraachuu yoo waliin jirannee wal quba qabaanne waan maraa inni injifanna jedhee yaada. Akkuma san nullee ama maanguddoonni dargaggeessa jalaa dhuftan wal quba qabaadhaa waliin jiraadhaa wal qabadhaa xiqqaan jedhina guddaan jedhina adeera bakkoon deemaa waliin galina wal jalaa gara hin galina waan ammaatillee kan dhufte wal amansiisaa walitti himaa wal barsiisaa. Kanaan malitti ammoo yoo addaan facaane agartii amma godhanne kana godhachuu hin dandeenyu gammachuu jennee walitti dhufuu hin dandeenyu. Amma kan waa wal hedduudha maaliif namni kun hafeessee xiqqoo isii nama dhagayama. Kanaafuu wal dhaga'uun nurra jira. Waa wal gaafachuun nurra jira. Waa wal gaafatachuun nurra jira. Ajara baatee ammoo rabbiin nagaan nu haa kennuuf. Rabbiin nagaan nu haa jiraachisu. Rabbiin kaayoo fi kaayoo isaan deemanii bakkaan nu haa gahu. Adubarruu itti qabsoofnee itti dhiibee namni keenya itti dhufe qabsoota namoota dhugaa rabbi nu gadi haa dhaabu. Kanarratti mahmaada tokko isinii mahmaada. Nama tokkotu jira namni kun dabeessa jedhan ofii humna qabaletti malee leencadanii itti fidanii gadamsaa waraanii jedhanii yoo leenca jedhanii maqata. Gadamsaa waraanii jedhanii inni wayita kana eboo fi qaaraa harkaa qaba. Qaaraa kanaan dura eboon darbatu
Yo eboon darbate eboon hin dhabe aaranii waraanee leenca ajjeese. Leenci iyyee haa jennaanin utaalee harfattuu godhe. Harfattuun hin cabdeen achirraa utaalee muka caraa jedhan godhe. Caraa gubbaa taa'e. Leenci du'e uummanni bahee leenca argisee olii gadi. Abboo du'ee gabburi jedhaniin du'ee yoorumichi bu'e. Ruk jechuun beektanii allaatti jechuudha. Yoo allaatti itti buute gogaa irraa fuudhaa jedhu. Ammas adeemsi keenya adeemsumaa du'ee yoorumichi bu'e saniin waan bilisummaa dhugaa argattu malee biyyi keenya kan argattu ammoo rabbi nagaa nu haa godhu. Akkanarratti dhaabee maaltu barata nagaa najiraata jabaata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Duraan dursee gammachuu teenya tanaa fi nama waan nu gammachiisetu jira. Waan nu gammachiise akkuma abbaan Hussein Batsanii mankana wanti deebi'ee nuun qabu. Gammachuu tana immoo nama nu hiree jira jechuun rabbiin nu hiree rabbii keenya dursinee galatuunfachuu qabna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin jenna. Deebinee dingaa rabbiin baga nu gammachiisee dursee warra maatii isaanii warra siyaasaa jabaa keenya ka hidhamanii hidhaa turanii hiikaman maatii isaanii dursee rabbiin baga gammachiise jedha. Itti aansee jarallee baga gammachiisee deebi'ee nullee koo uummata Oromoo bakka jirrutti baga nu gammachiise. Maanii fi gammachuu xiqqaa miti. Gaafa jalli hidhamne akkuma abbaan seerree hundi xiqqaa keessa turre ammallee immoo gaafa isaa eegamanillee gammachuu guddaan nutti dhagahame baga rabbiin nu gammachiisee gammachuu tanaan baga nu ga'e jennaa. Wanni an jedhu jabaa bal'isee jiru rabbiin ammallee aarteellee nu haa gammachiisu. Gammachuu tana caaltullee nu haa fidu. Gammachuun tana caaltu bilisummaa rabbiin bilisummaa nu haa fidu. Rabbi nu haa gammachiisu. Nu maraa keenya rabbi haa gammachiisu jedha anas maratira. Ayyee Ofola. Adiillee amma kana gaafa ta'ee jaarmanoota waliin dhaabbachuun nama turre. Immoo kana waamtanii kabaja keessaniif jecha bakka kana dhufe. Haa ta'u inni guddaan guyyaan har'aa guyyaa gammachuu keenyatti ibsan dhugatii ta'ee fi gammachuun kun immoo gammachuu fiixaan bahu gammachuu hunda Oromoon mara gammachiisu akka nu ta'uu fi Waaqayyoo waa warroota hafanis akka nu gammachiisu kadhadhaa. Kanaafuu Waaqayyoo guyyaa hundi keenya waliin gammannu haa godhuun jedha. Akkasumas maatii warroota amma mana hidhaa keessaa bahanii maatiin isaanii gammadanii dhugaadhaa kan nu hidheessi mootummaadhuma kan nu hinqusisuma moo haa ta'u amdanu qabanii jiranitti nuti humna waa gochuu dandeenyu hin jiru. Garuu gaafa isaan nu hiikanis gammadu hin dhiisnu gatii ta'e bakka guyyaa kanaa Waaqayyo nu ga'e jenna. Akkasumas Oromoota maraa warra hafanii warra ilma Oromoof jecha ilma dhuunfaa isaaniif miti mana hidhaa keessa kan galanii ilma Oromoof namni kamuu namni hidhamee mana hidhaa keessa jiru garama jala jiru hundi Waaqayyo bilisaa baasu jenna. Immoo haa ta'u akka walii galaatti gammachuun amma nuti arganne akkuma jirutti ta'ee immoo hundeen rakkoo keenyaa maal isa jedhu dagachuun nu kan jiraatu. Hundeen rakkoo keenya bilisummaa dhabuudha, tokkummaa dhabuudha. Itoo mootummoota qofaa darba mootummoota nu garboonfatan hundeetii buqqisee ofirraa darbanne har'aa guyyaa barbaadan nu hidhanii guyyaa barbaadan nu deeganii ture. So kanarratti hundi keenyi gara hundee bu'uura rakkoo keenyaatti deebi'uu qabna. Isa ilaaluu qabnaa jechuudha. Borullee yaannuti hidhamnee fi waanti dararamnee injira jennee ijaarru baay'ee kan mootummaan kun dhugatiitti rakkoon adda addaa karaa adda addaatiin nutti dhufuun hirmata jechuudha. Warra amma hidhaman jennee mana isaaniitti galan jennee gammannu kana duree boru waan isaan dhaga'uuf deemu waan ta'uuf deemanillee ammallee namni kamiyyuu wabii ta'aa hin jiru jechuudha. Isaanillee wabii mataa isaanii ta'uu hin danda'an. Kanaafuu rakkoon keenya isa kamii bakka kamii maal gochuu qabnaa isa jedhu irratti rakanii Oromoon martuu xiyyeeffachuu qabu jechuudha.
Inni guddaan tokkummaa dhuunfaa jennu jechuudha. Tokkummaan baay'ee murteessaadha. Yoo tokkummaa qabaanne yoo waliin dhaabbanne waan xixiqqoo waan bicuutiin adda bahuisne yookaan siyaasaa mootummaa yeroo hunda haalota adda addaatiin nu gidduu lixuutiin nu caccabsu kan ofirraa buqqisnee balleessinee tokkummaatiin dhaabbanne yoo falmanne isa har'a nu boosisu gaafa barbaade nu boosise gaafa barbaade nu kofalchiisu kana ofirraa fonqolchinee darbachuu hin dandeenya jechuudha. Inni guddaan tokkummaa irratti xiyyeeffachuu qabna. Tokkummaan bilisummaa keenyatti nu saffisiisa. Bara bilisummaa keenyaatti nu oofaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyo isa yeroo hundaa akka barbaade nu hidhee akka barbaade nu hiiku kana akka haa kaasuun jedha. Galatoomaa ulfaata. Uummanni Oromoo waaqeffataallee kiristaanallee kan islaamaallee anaa dhufu isiniin jedha. Bakka nagaan dhuftanii isiniin jedha. Kan maddaan suudhaan namni duraan haganaa miti waan ta'anii hafanii deemu argiteen nama Oromoo cufayyuu warroota dura illee turre kanaaf waan dhufuu dhabaniif hin deemnu barachuu. Haa ta'u wanni nu irra golgeelle alhamdulillahi rabbil aalamiin wanni guddoon rabbi keenyatti hambaa galfachuudha. Argitanii kanattaan suudhaan argitanii warroonni bahe kuni rabbiin bakka nagaan nu baasee alhamdulillahi rabbil aalamiin baay'ee rabbi nagaan isin baasee jennaan warra bahe maatii isaa jechuuf nuyi maatii madaraati yoo warroonni kunniin hidhamanii jedhan sammuun ilmaan Oromoo tokkollee kanaaf hidhamanii jechuudha. Kanaaf argitanii bakka jalatu hidhamee mana hidhaa keessa jira malee sammuun ilmaan Oromoo guutuu hidhaa keessa jira. Kana jechuun maali yoo jettan bilisummaa qaba tokkummaa qabi. Tokkummaatu kana nu godhu. Tokkummaa dhabuun jechuudha. Yoo ammoo tokkoon wanni kun marrinuu nuu salphataa jechuudha. Kanaaf wanni jechuu qabnu rabbiin bakka nagaa hambaase rabbiin amaanaa isaanii bakkaan nu haa gahu rabbiin umurii isaanii nu haa dheeressu rabbiin haasita garmalee hundura haa qabu argitanii kanattaan suudhaan warroota hidhaa jiru jiraa jechuudha. Nu amma mataa cinaa tokkoo haadannee nama mataa cinaa tokkoo qabnuu fakkaannaa jechuudha. Mootummaalee taphatti jirti jechuudha dubbachuudhaaf. Maal jennaan namni akka hidhamee saba cuftinu hateetii miti biyya nama dhaqee waasameetii miti wanni inni hidhameef siyaasaa jechuudha. Siyaasaan kan qorattee kan dhiiftu jiraachuu hin mallee jechuudha. Kanaaf argitanii akka Oromoo Naaroobiitti akkuma Oromoo waliigalaatitti wanni nu dhaabannu mootummaa yoo dhugamaan taa'ee barcumaa irratti seera walii gallee walii dubbanne jedhu kana kan dhugaa godhatu taate mata keenya kan hidhaa jiru ganuu dhiisuu qabaatu. Argitanii fakkaataa akka jawaa akka gammachuu ayyaanaa fa'a kanneen cuccufaa isaatiiyyuu warra hidhee cinaa kaan dhiisee gadhiisee kan cufayyuu ganuu dhiisuu qabaa jechuu barbaadaan akka kiyyaatti. Maal jennaaniin argitanii Oromoo qoodanii bakka lama qoodanii jirtu. Ammallee wanni nu beeku Oromoo wanni nu dhaamannu Oromoo tokko haa taanu. Dandaa wal qooduu haa dhiifnu, sabaa wal qooduu haa dhiifnu, balbalaa wal qooduu haa dhiifnu. Yoo kana dhiisine bilisummaan fagoo jirti. Jara hiikanillee boruutti dachaasa akka fedhan nu godhuu danda'a. Yoo ammoo nu tokko ta'an wanni akka fedhan nu godhan hin jirtu jechuu barbaade. Kanaaf haga dandeettanii osoo walloo shawaa wallaggaa iduu maali kana jechuun wal qoodansa hin ta'in booraan osoo hin jedhin arti osoo hin jedhin baara osoo hin jedhin cufti keenya yoo wal qabanne afaan takkaan takkaan fi takkaan yaaddoo takkaan kanaan deemuu qabnaa jechuudha. Wanni argitanii hayyoota keenya hidhannis maali? Namni tokko yoo hayyuu irraa hidhan hin dhaamaa jechuudha. Ifaan tokkodhaan dhaama. Ifaan dhaamsanii jechuudha. Akka karaa deemu wallaan akka wal wallaan amma wanni jara baasanii kaan ofii qabanii yoo ta'an sagantaan jara nu wal dhoofsisu. Kan ammoo bakka jiru wal dhoorginee bakka jiru wal irra dhaabannee bakka jiru wal kabajinee bakka jiru gootaa keenya jala deemnee wal eeggachuu qabnaa waliif yaaduu qabnaa waliin yaaduu qabnaa jechuu barbaade. Kan muka jiru yoo biraame kan biyya keessa jiru kan hidhaa wanni hiikin yoo nama lamaa gadhiikanii kan kawal oofataa ta'an dhugaan ta'uu miti obboleettiya. Kan argitanii yaada kanarra bakka jirtanii bakka itti galtanii dubartii osoo hin jedhin dhiira osoo hin jedhin manguddoo xiqqaa guddaa osoo hin jedhin walitti dubbannee karoora keenya argitanii wal jala nu oofu hin jira karoora keenya jala deemnee wal qabachuu qabnaa isiniin jedhaa yaa obboleeyyantiyaa kanarra taasisuudhaan xiqqaa guddaa wal haa qabannu
nama waan fi jabeeffatetu namatti illee gabbaree waa dubbatu danda'a. Namni ammoo waan fi jabeeffatu hin dandeenye namallee homaa godhuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf rabbiin diinallee waliin dhahe ammallee nurra lafaan haa dhabu argitanii ammoo Itoophiyaa Oromoo diidee Itoophiyaa ijaaramtu haa balaaleffannu bakka jiru mara. Oromoo ijaaramtee Itoophiyaa irra ijaaramtu waan ta'eef argitanii Itoophiyaa Oromoo diidee alaabaa lummuxii fi Itoophiyaa lummuxii gannuufittu balaaleffachuu qabnaa jechuudha. Kana jechuun Oromiyaa taatee Oromoo taatee yoo akkas taaneetu itti walii gallee deemna malee akka amma wal qoqqoodnu akka amma deemnutti hin taatu jechuudha. Kana bakka jirru maratti waliif laannee waliif yaannee wal bira haa dhaabannu isin jedha. Hayyoonni illee naa duugaa jiranii galatooma ulfaadhaa yaani kiyyallee kanuma isin jechuu barbaadaa isin galatoomfadhaa isin jaaladhaa Oromoo kiyya jechuu barbaada. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. دوبا إن شاء الله وجانا دا يوكي والغاين كوني والغاين كمجو يسجد وكنتوني تين والسياسة وبلغ سبيل أبو جوان محمد يوسف شبو مالي زومي درا أفتشو جلالا أو كلمة بياتا من أيدا كيس تبصني أما لي كمان يصير تبانة يصير راكاف نجداني قديسا كماري فوجدامه بدي مالي كمان يروفي كاني قديسا دوبا وركون hooggantoonni tun seenaa umurii keenyaa keessatti waan guyyaa 40 dhiyaatu nyaataaf dhugaatii malee mana san keessa dabarsan. Uummata kanaaf nuuf jecha barumsi isaanii uummata isaan akkas ta'aniif san yoo nu gammachiif nuuf rabbi duratti maal jenna jechuudha. Ka isaan nuuf jecha guyyaa hagas hidhaan hanqatee fi sakaalamuun isaanii hanqatee nyaata lagata. Anaaf uma kana ibsachuuf dhufne baga rabbi sin baase jenna baga nu baatan jenna nu cufti bayiinsa keessaniin gammachuu hagana hin jedhan kan ibsuu hin dandeenye qabna keessattuu maatiin haati isaanii warri haadha qaban baga gammaddan haadha irra namni namaa gammadu hin jiru. Baga osoo jirtan rabbii ilma keessanii walii isin deebisa jenna. Akkasuma ijoolleen isaanii dubartoonni isaanii cufti isaanii baga gammaddan baga maatii keessanii rabbii walii isin deebisa jenna. Ta'aniif hooggantoonni ta'e warra mana hidhaatii baatan wanni isin hidhamtaniif achuma jirti. Wanni akka isin hidhamtan nuu jijjiirame hin jiru irra dibaa yoo ta'e malee isinuu quba qabdan. Kanaaf qabsoon bakkuma isitti dhaabdan irra jirti achumarraa durattiin nu deema. Kanatti waa isinitti himnu akka ta'utti malaa fi qaroomina rabbi isinii kenneen bakkuma isin irraa hidhamtan irra jirti achumarraa durattiin nu deemaa. Uummata keenyatti tokko haa taanu. Diiniin keenya gabrumatti nama na jettu ufta'ii jiraadhu sin jetti. Mirga namaan tuqin kan kee akka tuqamu hin eeyyamin jetti. Biyya tan ta'e irraa baqadhu irra si ajjeesanii kabiraa irraa haa nyaatu hin jettu. Kanaaf kana cufa ka argamnu yoo tokkoomne tokko haa taanu wal haa caqabnu hooggantoota ta'een nama nu hooggan warra gurguddaa ta'e ganda keessaa ta'e bakka jirrutti nama nuun deemu jala haa deemnu nama uf dura keenya haa dhageeffannu nullee warra san jala haa deemnu. Rabbiin inshaallah warroota hafaniilee nu haa baasu
gammachiise warra diiniif biyya isaatiin illee of danda'ee abbuu diinii qabuun biyya isaa keessatti akka fedhe ittiin diinuu fi oofate biyya isaa keessatti burraaqee jiraatu dhiyootti rabbiin nu haa agarsiisu isiniin jedha. Galatooma. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota abbootii amantii qeerroo fi qarree sagantaa kanarratti argamtanii guyyaan kun guyyaa gammachuu itti qoodannu qofa osoo hin taane guyyaa itti qabsaa'ota keenya warra mana hidhaatti hafanillee yaadannee ofii keenyaafillee itti wal ilaalluudha. Akka tasaa ta'ee sagantaan kun dura hunda dursee warra sagantaan kun akka karoorfamu akka uummanni Oromoo hanguma jiru kana wal argee sagantaa kana waliin geggeeffatuuf yaada kana kaasan galateeffachuu barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa isaanii jechuu barbaada. Oromoon hammana qofa miti. Oromoo hedduutu jira. Qeerroonis jaarsoliinis abbootiin amantaatis hedduu qabna. Haa ta'uuti namuu gammachuu isaa akkuma akkatti bakkuma bakkatti ibsataa jira. Haala kanaan immoo walitti dhufanii waan jiru walitti himanii gaddaaf gammachuu waliin qoodamuu caalaa wanti nama gammachiisu jira. Kanaaf warri sagantaa kanaatis itti yaaddanii akka namni walitti dhufu kan isin dhaga'u isin haa dhaga'u isin dirqama keessan baatanii waamicha Oromoo waamicha obbolummaa isaaniif gootanii bifa kanaan sagantaa kana midhaaksitanii yaaltanii dirqama keessan baatan ulfaadhaa isinii jedha irra deebi'ee gamanumaanis ammas I think miidiyaan kunillee haaraa birraa barii miidiyaan kunis sagalee uummata Oromootiif ta'uuf yoo kun ijaa gurra ta'u kun immooyyuu wirtuu lafee dugdaa ta'uun gara miilaa kana fa'aa ta'uun hawaasa Oromootiif sagalee ta'utti jira. Kanaaf warri miidiyaa kanaatis ulfaadhaa galatooma. Miidiyaan kunis hawaasa kanaaf dhaabbate waan ta'eef asumaan akka miidiyaa kanas jajjabeessitan uummanni Oromoo bal'aan isiniin jedha. Gama biraatiin sagantaan akkanaa kun sirna galateeffannaa qabsaa'onni itti mana hidhaatii ba'an qofa osoo hin taane maaliif nuti istaatatte taane yookaan immoo akkanatti faffacaane osoo galmi kun guutamee Oromoon hundi itti dubbifamee irratti hirmaatee bifa bareedaadhaan tokko warra baheefillee hamilee taane lammaffaa warra bahanii warra hidhaa keessatti hafaniifillee qabsoon keenya itti fufa jennee sagalee maaf hin dhageessifneen rakkoo nuti qabnu. Warri mana hidhaa keessa jiruu fi kabaa illee rakkoo tokko hin qaban. Warri mana hidhaa keessa jiraniif kabaan illee dirqama isaanii baanii jiru. Warri dirqamni gubbaatti kufee hafe nuyi maal keessa jirra? Speeshaalii nuti warri Keeniyaa keessa jiru maal gochaa jirra? Akkamitti jirra? Maaltu walitti dhufuu nu dhoorge? Gaaddisa hooggansaa jabaa tokko maaf hin dhaabbanne maaf walitti dhufne? Sagantaan akkanaa kun yeroo yerootti qophaa'ee qeerroo dabalatee namni hundi hanga danda'ameen ijibbaata walitti dubbifame kana qofa osoo hin taane gara fuulduraattis akeeka qabsoo Oromoo keessatti bifa haarawaan jaarraa keessa jiru kan waliin deemu baay'ee nu barbaachisa. Kanaaf sagantaa kana irratti yoo argamtan akka nama dirqamaan dhufeetti fuula keessan guduunfitanii hin taa'inaa. Gammachuu taanaan gammachuu, gaafii taanaan akka nama gaafii gaafatutti onnee kee gaafatu. Jirtu Oromoo? Jirtu? Humni kun humna biyya bilisoomsuun fakkaata. Akkanatti yoo teettan gabrummaa isinuma ta'a. Nama ta'a irraa beeksi fuula keetirraa ifuu qaba akka ati qabsooftu, akka ati gaafii mirgaa gaafatu. Akkanatti dhugaalee maya nyaannee rafaatuma bilisummaan hin dhufu godhee. Gaafii mirgaa gaafachuu dirqama bahu ani maal godhe parsanaalee hundi keenya qabsoo Oromoo kana keessatti maal goone ka jedhu tokkoon keessan waan isinitti dhagame ibsattanii inni namoonni hidhaa keessa jiran nuuf bahuu qaba jettullee afaan kee guuttattee sodaa tokko malatti mirgaaf dirqama kee akka baatu qeerroo fi qarreen keenyas warri as jirtan isin hundaaf carraan kenname tokkoo keessanii waan isinitti dhagame ni ibsattu. Waltajjiin kun kabilisaati. Kan nama dhuunfaa osoo hin taane kan Oromoon bal'aan yaada isaa itti kennatu waan ta'eef akkasitti haa beekamu. Sagantaa akkanaa kan ammoo yeroo yerootti warri akka sagantaa akkanaa qopheessitan dabalataan dhimma biraata irratti rakkoon harkaa nu qabdu qabsaa'onni hidhaa hiikamanii isaan galateeffachuuf ilil jechuun waan xiqqoo tokko yoo argina waliin sirbuu qofa miti. Rakkoon walitti dhufuu nu dhoorge kaansariin jidduu keenya jiru akka cabu waliin teennee mari'achuuf sagantaa xixiqqaa akkanaa qofa osoo hin taane sagantaa miidiyaa irratti beeksifamee ifaan ifatti mariidhaaf jennu nu akka qopheessitan asumaan isin gaafachuu barbaada.